warri sillaase tamanu batare warri waan irratti murteeffame guutuu waan walgahii niikee irratti murteeffame guutuu jala deemu hundi isaatu jallatu akka ta'an Daani'el torba gilxii godhee dubbataa jedhee kana waliin galleessi. Hayyee so jechuun normaali akkittiin dhagee hedduu na rifaasisee jechuun kaleessa akkasittiin keessaa naasofneeti jirra jedhee akkas jennaanini xiqqoo ishee sababni akkasimmoo marree intini laayivii irra toon jiruutiin natti himanii jiranii akkasittiin so hedduu gaariidha akkas miti taanaan ammoo Daani'el boqonnaa torba keessatti akkuma ati kaaste jaarraa arfaffaa keessatti keessumaa jechuudha jaarraa arfaffaa keessatti namoonni erga Konstaantaayin gara kiristaanummaatti dhufee booddee gara kiristaanummaatti erga dhufeeti amantii kiristaanummaa fakkaateeti wantoota kiristaanummaa faalan hedduu akka inni galchaati turedha kan booddee keessayyuu ndoom gara protestiitti kan fide namoonni hedduun kanarratti qabsoo akka gochaa turanidha kan nuti haasofne. Bergit sana booddee erga wajjin haasofneeti Kadirfaan haasoftaniittu yoo ta'e ani hin beeku Kadirris natti hin himne garuu. Laa Kadirma wajjinidha kan dubbanni suma kana. Ijoollee maali ijoolleen tawfiitiifuu gadi hin dhaabbattu miilluu gadi hin dhaabbattu ijoolleen akka wannaadhaa olii gadi fiigaatti hin deemti. Kana ijoolleen waan yoo kana akka qabattee deemtaa ta'atuyyuu badde fokkatte. Wanni an siin jedhume waan sinnaa godhanii waan ijoolleedhaan hin haasa'anii waan sinnaa godhanii. Sigalee wannaani waliigalatti alaa kulla haalee waa'ee wannaani Daani'el torbarra kan jiru kiristaanonni amma jiran kun kijiba akka ta'e guutuun guutuutti barsiisa. Laakiin namoonni hin hubatan malee. Atuyyuu gaaf duraadhaan namoonni turte waan kana gaafa awwala TikTok kanarra dhuftu Daani'el boqonnaa lama fuudhee teenanii mootummaan shanaffaadhaa kuni mootummaan afuraffaadhaa warra Roomaa irratti dhaabbattii siin jennaan lakki warra Roomaadhaa mootummaa shanaffaadhaa mootummaa Waaqayyoo dhaabee naan jettee namoonni turte. Erga sene ammoo mootummaan Waaqayyoo dhaabee ammoo shanaffaanii ta'e Yesuus Kiristoos taafuuraatiin naan jettee namoonni turte. Haqiiqatti ammoo ani achi as ammoo dubbistee sirriitti keessa gadi lixuun kan keedasuma nan jedha. Alaa kulli haaleen amma ati afaanii baafadhu timee Ortodoksii fi Kaatolikiin akkasuma warri Maartin Luuter jala deemu warri Sillaasee walii galatti Waaqayyo sadii tokko warri jedhu kun sadii tokkotti warri amanu guutuun isaadha. Daani'el kijiba jedhamu kijiban jedhuun kanuma qofa argannaa dhaabi. Warra dharaati jedhamu warra dharaati miti jedhaan. Hayyee baay'ee gaariidha. Gaaffiin kun gaaffii salphaa miti. Ati salphaadha jetteeti gaafatti ta'uu danda'a. Kana jechuun kiristaanummaan sirrii miti jechuuf Daani'el boqonnaan lama yookiin boqonnaan torba gonkumayyuu hin barreeffamne kiristaanummaan sirrii miti jechuuf jechuudha. Garuu ammoo siistemni kiristaanummaa keessatti jechuun keessumaa yeroo sana kiristaanummaa irratti dhiibbaan akka inni uumamee jiru kan kaasudha sun jechuudha. Daani'el boqonnaa torba akkatti kaastetti baay'ee awwal ammas taanaan wanti ani duraan beekuu fi wanti ani amma beeku wanti garaagaraa hin jiru bari nuni durumaan iyyuuti ijoollummaa maa kaaseeti Daani'el kitaaba Daani'elii fi mul'ata Yohaannis barachaa guddanneenna wanti ejjennoo adda addaa ani TikTokii kanarra dhufee qabadhu hin jiru isa kan akkasitti beeki. Daani'el boqonnaan torba kan inni kaasu Daani'el boqonnaan torba keessuma lakkoofsi 25 jechuudha. Gaanfi arfaffaan bineensa isa arfaffaarraa gaanfi xiqqaa ta'ee quuqee bahee guddate sun isa hundumaa gararraa jiru irratti dubbata. Ayyaana beekamaa seera Waaqayyoo geeddaruu hin yaada. Warra isa hundumaa danda'uuf qulqullaa'an hin dadhabsiisa. Isaanis bara tokko bara lama akkasuma immoo walakkaa baraatiif harka isaatti kennamu jechuutiin akkasitti kaasa. So karakteriin kun jechuudha. Keessumaa isa hundumaa gararraa jiru irratti dubbata kan jedhu Waaqayyo irratti aangoo dubbatu jechuudha. Keessumaa kun ammoo yuuniyeenii Church and State walitti makamiinsa siyaasaa fi amantii turtii impaayeraa 476 irratti impaayerri Room erga balleeffamee booddee jechuudha warra barbarian invasion ergasii booddee ammoo impaayerri Room paappaaliitiin yookiin immoo paappaasii kaatolikii Roomaatiin akka isaan haga 1798 French Revolutionitti akka isaan itti fufan kan kaasu Daani'el jechuudha. Jaarraa sana keessatti kiristaanummaa irratti dalga akka isaan hojjetanii jiran wanta kaasudha kun keessumaa kaatolikiin jechuudha. Kaatolikiin kiristaanummaa irratti dalga hojjetanii jiran.
Sirrii jira Ayyee. mun jira. Naan amma waan an barbaade walii galatti sirrii jira kaatolikiin karaa amma fakkeenyaaf kaatolikii yoo fudhatte kaatolikii keessa kaatolikiin walumaa galatti akka walii galatti waan irratti ijaarame eenyu kana maqaan isaa yaada Nikiyaa irratti ijaarame. Yaada Nikiyaa irratti ijaarame. Maartin Luuser faallee fudhattee jette Maartin Luuser faatillee jarrilleen kaatolikiidha wantoota garii waan sirreessuun qaban qofa sirreessan malee waan sillaasee wal qabateeti waan majmaa yookaan ammoo waan walgahii Nikiyaa irratti murteeffame tokkollee gadi hin jiru. Hin fudhatan guututti. Warra Ortodoksii illee fudhate hin fudhatan guututti. Waan kan keen beeku malee. Warri waliigalatti warri walgahii Nikiyaadhaa fudhatu waan Konstantiin murteesse san fudhatu ati maal jettaan? Nama qajeela jettamu nama hamaa jettaan? Hayyee. Maaltu jira sitti fakkaate? Hin sodaatin abboo waan qabu rabbitu qabaate. Maal inni sodaachuun? Sirrii moo sirrii miti naan jedhi qofa. Awwal maal inni sodaachuun? Dubbadhu kamaa si cinqere. Maal sodaachuutti jira? Maal sodaachuutti jira? Reena gaafachaa jirta si deebisa. Sodaachuu jirta. No normaal maal sodaata boo ani yoomi kunoo laayivii irratti sila bari mata duree kana barsiisaan ture. Daani'el boqonnaa 2:4 qayyabachaa ture sila. Atillee hin argamne maleeti. Sheersii godheen ture hin argine yookiin mana namaatti barsiisaa turte jedhan. Look maal waan sodaa qabu hin qabu kun wanta Konstaantiin yookiin immoo walga'iin Niqiyaatti ta'etu sirrii miti yookiin sirriidhaa miti. Garuu achi keessatti wantoonni iddoo sanatti murtaa'an keessumatti jechuudha. Fakkeenyaaf macaafa Daani'el keessatti isaan isa hundumaa gararraa jiru irratti ni dubbata jedheera inni sun jechuudha. Seera Waaqayyoo ni geeddara jedheera. Niqiyaa irratti ammoo seerri Waaqayyoo jijjiirameera. Seerri Waaqayyoo jijjiirameera. Keessumaa amma fakkeenyaaf sanbanni guyyaa torbaffaa gara dilbataatti jijjiiramee jira. Eenyuyyuu isaaniif hin eeyyamne kana gochuu isaaniitiif jechuudha. Siigalee. So kanaaf iyyuu dogoggora guddaatu uumame. Har'ayyuu taanaan kiristaanummaan akka jiraniin ammoo kana keessa jiran. Akka jiraniin jechuudha. Sababni isaa abboommiin inni lammaffaanis diigameeti jira. Kaatolikiin abboommii isa lammaffaa kaasteeti jirti. Abboommiin lammaffaan bifa fakkeenyaa hin tolfatiin isaaf hin sagadiin jedha. Fakkiitti sagadaa jiranii waan ta'eef abboommii lammaffaa haqanii jirani. Sababii kanaaf abboommii kurnaffaa bakka lamatti qoodani. Siigalee abboommii kurnaffaa bakka lamatti qoodaniiti haadha manaa obboleessa kee hin hawwiin akkasuma immoo qabeenya obboleessa kee hin hawwiin jedhaniitu bakka lamatti qoodan jechuudha. Kun ammoo dogoggora guddaadha. Siigalee kanaafiyyuu seera Waaqayyoo geeddaranii jiranii jechuudha. Wanti walgahii irratti taa'anii akkasittiin haasa'an sun guutuutti sirrii miti. Siigalee wanta macaafa irratti hin deeggaramne kana gochuu isaaniiti sirrii miti. Istiil har'allee taanaan jechuudha. Kiristaanummaa keessatti wanti kun jira waan ta'eef sirrii miti jedhaan. Waan asiin jedhu amma mee wanni asiin jedhu warri Konstantiin faati waaqummaa Yesuus Kiristoos inni Waaqayyo abbaadha walqixa kan jedhame Nikiyaa irratti murteeffame. Karaa Asnaasiyuusii murteeffame. Aariyuus faati amma warri abbaadha walqixa miti jedhaniiti yaadan. Warri aan fakkeenyaaf amma waan akka Yohaannis boqonnaa 14:28 kana fakkaatu Waaqayyo abbaadha walqixa miti kan jedhameeti yaamame. Dhageessee Waaqayyo abbaadhaati walqixa miti kan jedhaniitiin dubbataatiin turan akka Aariyuus faati hin ari'aman hin ajjeefaman. Atamma warri Konstantiin ati an fakkeenya ufii kan keeti Waaqayyo abbaatii fi Yesuus Kiristoos walqixa ittiin dubbachuu turte. Garuu murtiin kun ammoo kan murteeffame Nikiyaa irratti murteeffame. Yeroo sanitti ammoo warri Nikiyaadha murteessanii Aariyuusiin faa warra Waaqayyo abbaadhaan tokko miti jarri tokko osoo hin taane walqixa miti inni uumamaadha. Garuu uumuu Waaqayyo aangoo kenneedhaaf jedhanii dubbatan. Nuti musliiman jennuun Aariyuusiin fa'an. Haa ta'u garuu haga danda'ameen jarri uumamaadha jedha Yesuus Kiristoos hin tayyel atamma ufii kan keeti waan Nikiyaa irratti murteeffame qabattee deemuu jirti. Ufiimaa kan keeti. Ufii kan keeti qabattee deemuu jirta. Ammoo warra Yesuus Kiristoos Waaqa jedhee hafuura qulqulluudhaan Waaqa jedheetiin deemu karaa namticha Konstantiin jedhamuu fi akkasumallee karaa Asnaasiyuus warra deeme sirrii jira jedhaa cinaa tokkoon fudhachuu jirta. Amma kan si gaafadhe gadi dhaabiiti. Fakkeenyaaf Kaatolikiin sirriidha moo sirrii miti? Karaadha dabdeerti moo dabdeen jirtu? Kana naa gadhaab. Aqiidaa keessa yaada isaanii keessatti yookaan ammoo gadi dhaabii bu'uura isaanii keessatti karaa walgahii Nikiyaa irratti bara 325 irratti kan taa'ame san keessatti waan murteeffame san irra deemanii isaan Ortodoksiin illee san irra deemanii warri achirra deemu warri waan san guututti fudhatan suni kijibarra jiran moo dhugaarra jiran kanoo qofa gaddaa dhaabate sirrii jiran jedhiiti. Okay, mata duree maalirratti gaafa sana akkoo bari Niqiyaa irratti 25 sana waanuma Aariyoos faa qofa irratti miti kan isaan mari'atan. Kanaafiyyuu guutuutti mariin iddoo sanatti mari'atame hundi sirrii miti jechuun hin danda'amu. Garuu ammoo mata dureewwan amma ati kaaftee kanarratti keessumaa
wanti Niiqiyaa irratti ta'e wantoota barnoota Ariyoos wajjin wal qabatee jiru irratti murtii fudhatanii jiran dhugaadha kun. Murtii fudhatanii jiranii keessumaa ammoo biyyoonni akka Vandals biyyoonni akka Ostrogoos sababii barnoota Ariyaanizimii kana fudhataniif jiraniif balleeffamanii jiran Kaatolikiin Phaaphaasonni kana irratti ka'anii balleessan dhugaadha kun jechuudha. Ammoo sadan tokkummaa yeroo sana hundeessan barumsa sadan tokkummaa hundeeffama yeroo sanaati. Kanaafuu sirrii miti. Ani har'ayyuu hin fudhadhu barumsa sadan tokkummaa jechuudha. Akkasuma immoo waaqummaa Yesuus Kiristoosoo. Isaan ikkoo waaqummaa Yesuus Kiristoos. Ayyee. Waaqummaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo Abbaadhaan walqixa kan jedhu gaafa walgahii Niiqiyaadha murteeffame. Atamma Yesuus Kiristoos walgahii Niiqiyaa irratti kan murteeffame san qabattee deemu jirta. Ariyusfaat ammoo Ariyusfaat inni qulqulloota ajjeefame kan jedhame akka Ariyusfaat abiyuuniyoonni faati jedhanii namoonni garaagaraa namni Yesuus Kiristoos uumamaadha jedhan jiru lakki inni uumaadha garuu inni uumamaadha uumaadhallee uumamaadha jedhan jiru akka Ariyusfaa namoonni biraallee jiran warri waan garaagaraadha dubbata. Wangeelli kunillee wangeela afur qofa kan ta'eeti murtaa'e wangeelli amma irra jiru wangeela Maatoos, Luuqaas, Maarqos kunniin illee kan murtaa'e gaafasan. Ammas ammoo ergaalee Phaawulos illee kan murtaa'an gaafasan. Gaafa kana murtii kanniin amma kan fudhatan waan yaada isaaniitti hin galu yaada Asnaasiyuusitti galu fudhataniitiin irra ka'an. Amma ati wannan siin jedhe gabaabsiiti. Gabaabsii usun dheeressin jala warri ortodoksiidha kaatolikiin warri Maartin Luuser warri Sillaasee fudhatanii walgahii Niiqiyaa irratti waan murteeffame guutuutti fudhanna jedhan sirrii jedhamu sirrii hin jiran. Kanuma qofa dubbadhu ati. Okay, erga silaa dubbadheetiin jira. Wanti ani dubbadhe maal inni waan isaan guyyaa sana mormaniif miti awwal ani arras taana wanti ani mormu jechuudha. Waan isaan guyyaa sana murteessaniif yookaan immoo waan isaan guyyaa sana murteessiniif osoo hin taane murtee gaafa sana isaan murteessan irratti macaafni qulqulluu directly waan jedhuun fudhadha jechuudha. Macaafni qulqulluun murtee isaan gaafa sana murteessan irratti wanti inni hin fudhanne still ani har'as hin fudhadhu jechuudha. Macaafni qulqulluun garuu murtee isaan fudhatan sanaaf ragaa isaaniif ni baha taanaan eenyuufiyyuu har'illee hin fudhadha jechuudha. Murtee isaan gaafa sana murteessan. Fakkeenyaaf sadan tokkummaa hin fudhadhu. Siigalee gaafa sana murtaa'e wanti sadan tokkummaa wajjin wal qabatu jechuudha. Yeroo sana murtaa'e ammoo wanta waaqummaa Yesuus wajjin wal qabate ammoo isaan maaliifidha kan isaan Yesuus abbaa wajjin wal qixa kan isaan jedhaniif jechuudha. Maaliif kan isaan abbaa wajjin wal qixa kan isaan jedhaniif? Sababii mataa isaa danda'e qabu abbaa wajjin wal qixa kan jedhaniif jechuudha. Yoo macaafa qulqulluutu abbaa wajjin wal qixa jedha ta'e still ani hin fudhadha. Yoo macaafni qulqulluu abbaa wajjin wal qixa miti Yesuus jedha ta'e immoo hin fudhadhu jechuudha. Kun akkas siigalee wanta gaafa sana murtiin irratti baheef osoo hin taane macaafni qulqulluu waan jedhu irratti ammoo dogoggoranii jiran sirriitti dogoggoranii jiran. Sirriitti dogoggoranii jiran. Wantoota isaan dogoggoran immoo sila sii kaaseen jira. Tokko barumsa sadan tokkummaa baasan. Barumsa sadan tokkummaa barii. Barumsa sadan tokkummaa sadan tokkummaan achirratti murtoofne tolo saadhiifama naa godhiti. Sadan tokkummaan achirratti murtoofne? Achi as murtaa'e bara 381tti hafuurri qulqulluutti dabalame. Hafuurri qulqulluun barri walgahii Niiqiyaa keessa hin jiru. Hafuurri qulqulluun walgahii Niiqiyaa keessa hin jiru. Waa Yesuus irratti wal lolan malee hafuurri qulqulluun walgahii Niiqiyaa keessa hin jiru. Nin beeka. Garuu jechuun intini maal jedhama kun inni walgahii qulqullootaa yeroo garaagaraa jechuudha. Apostolic meetingii yookiin immoo walgahii yeroo garaagaraa maal jedhama maqaan isaa kun? Okay. Walgahii yeroo garaagaraatti isaan gaggeessaa turantu ture. Walgahii isaan gaggeessaa jiran kanarrattidha kan murtiin kun murtaa'e jechuu kiyyadha. Kan Niiqiyaa irratti qofa miti. Iddoo garaagaraa irratti 36 walgahiin taa'ee jira. Yeroo garaagaraa jira. Dhugaa keeti isa kan jette jechuudha. Innaa isaan dammoo namoota qaamota garaagaraa miti kan murteesse kanas taanan jechuudha. Siigalee. Innaa kanaafiyyuu ani awwal walumaa galatti ani kan hin jedhu Daani'el boqonnaan 7 waan waaqummaa Yesuusiin morma jechuu keeti moo waan Daani'el boqonnaa 7 yeroo kaastu ammoo wanti isaan murteessan macaafa qulqulluu wajjiniin kan waliin galle jira jechuu keeti moo yoo macaafa qulqulluu wajjiniin waliin galle bakki kun jette isarratti aniyyuu waliin galu waan macaafa qulqulluu irratti walii galu garuu waan isaan iddoo sanatti murteessaniif jecha hin dhiisu. Akkasii miti yoo kun miti ta'e wannan siin jedhe ila
Yoo macaafni jedhe waan fakkeenyaaf amma Ariusiyyoonni bar warri Ariyusiyyoota illee macaafa qaban. Macaafni isaanii hin dhoowwame. Macaafni gaafsan dhiyeeffame walgahii Nikayaa kan dhiyeeffame macaafa gara 25ti wangeelli qofa jedhamee kan fidan. Wangeelonni kunniin ammoo yaada Asnaasiyuusii waan walgaluudhaaf jecha hamma tokko finiitiin wangeela kana murteessanii ammas ammoo yaada wannan ergaalee Phaawulos illee gaafsan fidatame. Ka warri Ariyus fidate san hin dhoowwame. Wangeelota hedduu jira. Wangeelota gaafsan keessa dhufan keessa akka wangeela Phexros fa'aatu jira. Wangeela Phexros fa'aa jedhanii wangeela Yaaqoob jedhanii wangeelota hedduu jira. Kan du'uu Yesuus Kiristoos waakkatullee jira. Wangeelota yeroo san jiran keessa akka seenaan dubbatu ka du'uu Yesuus Kiristoos waakkatan jira jedhama. Ammas ammoo kan akka muslimtoonni jedhan kanallee jiru jira. Ka abiyyooniyoonni fidantu jira. Maatiyoos wangeela Maatiyoos jedhanii wangeela Ibrootaa jedhanii wangeela Ibrootaa jedhaniiti wangeelatu jira. Wangeelota sunniin dhoowwame. Xayyibish wangeeluma kana keessaallee haa ta'utii fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoos abbaa hin ga'u humnaan abbaa hin ga'u abbaa irraa nuyyuu aangoo fudhata waan ta'eef jecha abbaadhaa gadii jedhameetiin dubbatamu ture. Warri Ariyusiyyoonni akka muslimtoonni jedhan hin beekan. Ariyusiyyoota fakkeenyaaf amma jarri sirri jiru yoo naan jette laakiin sirri hin jiran siin jedhan. Garuu haa ta'utii amma macaafa keessatti wanni jiru yoo laalleetiin jenne yoo Yesuus Kiristoos waaqummaadhaan abbaadhaan walqixa jetteetiin dubbatte waan walgahii Nikayaa irratti murteeffameen garaagarummaa hin qabaanne ati waan sanbata qofa mormuun maal dubbiidha qaba. Namni kun seera Waaqayyo jijjiira. Waaqayyo irratti waan hamaa dubbata. Qulqulloota ajjeesaa jiran. Qulqulloota inni ajjeese kamiin? Qulqulloota warra faallaa Asnaasiyuus jiranidha. Warri inni ajjeese sun. Tayyib erga qulqulloota ajjeese kan jedhamu taate qulqulloota sanniin warra Yesuusiin akka waaqummaa isaa mormuu turanii fi warra inni uumaadha jedhanii garuu uumamaadha jedhan. Fakkeenya Ariyusfaati kan jedhan uumaadha hin jedhanii dhugaadha. Uumaadha hin jedhan haa ta'u garuu uumamaadha jedhan. Rabbi uumee ka'ee aangoo uumuudhaa itti kennee jedhan. Akka jedhanii dubbatan kana amma isaanii waliin galu'an haa ta'u garuu ammoo macaafa jarri yaadni gaafsan murteeffameen garaagarummaa maal qabaatte fakkeenyaaf waaqummaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaadhaan walqixa kan jedhu Ariyusiyyoon hin jedhan Asnaasiyyoota jedha. Atillee yaaduma san jechuu jirti. Yaada Konistantiniin garaagarummaa qabaatutti hin jirtu. Yaada gaafsan murteeffame. Kanaafuu wangeela kana keessatti ammoo Daani'eel boqonnaa 7 kan jiru wanni namtichi sun murteesse keessa seenee namtichi sun waan hamaadha dalagaa ayyaana jijjiiraa seera Waaqayyo ni jijjiiraa Waaqayyo irratti waan hamaa dubbata qulqulloota ni ajjeesaa waa afurtu dubbatame. Laal ayyaana jijjiiru takka seera jijjiiru lama. Addaddaan dubbatame waan kana guutuu seera jijjiiru lama seera jijjiiru ammoo Phaawulos yoo fudhatte fakkeenyaaf amma Phaawulos guutuu seera nun fayyadu jedheetiin diigeetiin jira Yesuus Kiristoos hin diigne ammoo dabalataan ammas ammoo Waaqayyo irratti waan hamaa dubbate Waaqayyo irratti waan hamaa dubbatuun nama Rabbiin qixaadhaa fidaniitiin ka'an san irratti dabalataan qulqulloota ajjeese qulqulloonni hin ajjeese ammoo qulqulloota hedduudha gosa hedduudha qaban warra Yesuus gabricha Rabbii jedhan jiru warri Yesuus ammoo lakki inni uumaadha laakiin uumamaadha Rabbii gadi sadarkaan isaadha warri jedhan jiru kana hundatu ammoo lafarraa bade. Kasibar. Okay, mee awwal gaaffii tokko si gaafadhu mee mata duree kana irratti ati Daani'eel boqonnaa 7 irratti jechuudha. Paartiin sun waanuma musliimaa deeggaru ni qaba jettee amantaa? Daani'eel boqonnaan 7? Daani'eel isanitti dhufna ammatan itti dhufna san ammotan itti dhufna rakkoon qabu. Waa'ee muslimtoota hin deeggaru kan jedhu een qaban guutuutti qaba laakiin itti dhufna san. Waan musliima akkamitti deeggaraa kan jedhu bakka san itti amatamu bakka gaafa 11 sun san taane gara xumuraatti waan siin jedhu qaban. Sanitti dhufna ammotan itti dhufna san. Ani garuu waan siin jedhame takkanaa dubbadhu dabri. Takkanaa dubbadhu dabri. Yaadni Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaatti wal qixxeessuudhaa yaada walgahii Nikayaa irratti murteeffame. Yaadni kun sirriidha moo sirrii miti? Kiristaanonni amma jiran ka akka Ortodoksii, ka akka Kaatolikii, ka akka warra Maartin Luuser kunniin sirriidha moo sirrii miti? Akka Daani'eel boqonnaa 7tti. Kana dubbadhu. Okay. Daani'eel boqonnaa 7 mee habaas? Hayyee Daani'eel boqonnaa 7 habaas nume. Baastee dhenga dara dubbisuu turte abboo hararee barsiisaa turte hin baasiin itti dubbadhu. Waan sirrii naan jedhishi. Maaliree achuma deemneeti macaafichumti waan jedhu kaasnee haasofnu ka? Abboon sodaatiin itti waan dubbadhu yookaan sirriidhaan maaliif awwal mee maaliif irra deddeebitee hin sodaatiin kanatti jettu? Maaliif sodaadha? Mee eenyuun hin sodaadha? Jirta akka malee sodaatu jirta. Eenyuun hin sodaadha? Maaliif sodaadha? Sirrii miti amma. Sirriidha naan jedhishi. Yaadni gaafa murteeffame sirriidha naan jedhi.
Maal akka sodaata isaa akka waan jari si ajjeeftu. Ayyee eega jari si ajjeeftu ruuyi si No, keessaa fuudhan rabbi tokko no, isin awwal sodaanne jechuun irra sodaataa jiru. deddeebiteeti sodaa kaasaa jirta. Bari naa ajaa'ibdee dhugaa rabbii. Maaliin Ka sodaatame? maal godhare ani? Look. Ayyee. Eshi mee fidi iddootti musliima wajji walii musliimummaa iddootti ibsu. Kanarra walii gallee sirrii akka hin taane ortodoksii fi kaatolikii fi minaamineeshiniin kunniin guutuu akka sirrii hin taane. Tana walii galle. Okay. Innaa Okay jedhe itti galle. san ammoo jalqabuma jechuun akkuma dhufeen si ibse lakkoofsa 25 irratti kan jiru murtii iddoo guyyaa sana isaan fudhatan irratti ammallee taanaan kiristaanummaan achuma keessa jira waan ta'eef harki caalu jechuudha. Kiristaanummaan harki caalu ammallee rakkoo fakkeenyaaf seeraa fi ayyaana beekamaa seera waaqayyoo geeddaruun yaada jedha fakkeenyaaf yaada jedha. Yaada jechuun maal jechuudha? Namoonni yaada jechuun guutuutti hin jijjiirre jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namoonni yeroo sanas kan irratti qabsaawaa turan jiru istiil har'as seerri waaqayyoo ammayyuu akkuma duraan sanatti itti fufeeti jira jedhaniiti kan itti amanan jiru jechuudha. Ani isaan keessaa tokko seerri waaqayyoo eegamuu qaba kan jedhan namoota miliyoonaan lakkaa'aman dhaabbata dachee kana keessa jiru keessaa jechuudha. Dhaabbata kiristaanaa keessa jechuudha. Seerri waaqayyoo har'ayyuu jiraachuu qaba kan jedhan keessaa tokko anis ammoon hin amana yeroo sana namoonni hedduun fakkeenyaa fi barumsuma kanaa hojii wal qabateeti ari'annaan isaan irra ture ammas gara fuulduraatti wantoonni kun akka irra deebi'u macaafni qulqulluun ari'annaan akkasii akka irra deebi'u numa kaasa ammallee abdiidhaan eegaan jira. Fiigalee kanaafiyyuu dogoggora cimaatu ture. Ani kan siin jedhu tolasaa. Ani saniif kanaa miti kana naasee siin jedhe. Ani wanni siin jedhe kiristinnaan amma jiru walgahii Nikiyaarraan burqee akka ta'e atuu ni beekta bareechitee beekta. Ufii amma nama sodaatteetiin wanna jechuu jirta malee. Ani wanni siin jedhu wallahi waan beeku ani waa tokko nama dhoksu hin beeku. Nama sodaatteetiin yes jedhaate olii gad deemu jirta. Wanni siin jechuu jiru ani bakka takka gad dhaabbatteeti. Kiristinnaan amma jiru kun amma wanni si wajjin haasa'e bakka kana amma nama wajjin hin haasawan. Daani'el torba kiristaana kama wajjin osoo haasa'e jedhee biraashoo mataa wajjin dhukkuba tokko wajjin hin haasawu. Yeroo akka tokko waa dubbistaniif si wajjin haasa'e. Yesus Kiristoos irraa osoo hin taane kiristinnaan amma jiru bakki irraa ka'e walgahii Nikiyaa jaarraa afuraffaa keessa akka ta'e hin beekta bareechite. Bareechitee beekta. Seerri kan diigan karaan Phaawulos kan qabatan karaan Phaawulos qajeelaan kan qabatan. Ammas ammoo Yesus Kiristoos Waaqayyo abbaadhaan walqixa kan jedhame murteeffame. Dhageeffadhu sirriitti Waaqayyo abbaadhaan walqixa kan jedhame hafuurri qulqulluun ammoo gaafsan murteeffamne achi as murteeffame malee. Waaqayyo abbaadhaan jedhame kan murteeffame ayyaanni kan jijjiirame. Ammas ammoo qulqulloonni kan itti ajjeefamu murteeffame. Ariyuusfaati kan itti ari'ame. Isa qofaa miti qulqulloonni hedduun isa qofaa miti namoonni hedduun warra rabbiin tokkicha jedhanii rabbi tokkicha qabatanii Yesuusiin ergama rabbi jedhanii hundi isaanii akka ajjeefama. Wangeelli kunniin afran ammoo akka achirratti murteeffame atuu ni beekta bareechite. Garuu ammoo si dhibde malee akka malee si dhibde malee. Ani amma wannan siin jedhe waan biraa siin jechuutti hin jiran. Kiristinnaan amma jiru achirraa kaa'ate fakkeenyaaf kaatolikii, ortodoksii, warra Maartin Luuser, warra maa'umni kunniin guutuu isaa achirraa ka'eeti warri kunniin sirriidhaa miti jettee jirta. Hayyee sirriidhaa miti. Walii gallee biraa dabarru. Biraa dabarru tolasaa. Sila maal cumata. Tolasaa nan dubbadhu. Wayi haasaan jira dhugaa rabbii rakkinni hin jiru. Ani jalqaba sitti himeetiin jira. Ammas akkasumas sitti hima. Ati wanti ati kaasaa jirtu tarii namoota sodaattee maal taate waan jedhu kaasaa jirta. Garuu ani naman sodaadhe tokkollee hin qabu awwal. Garuu macaafni qulqulluun kun wanti inni jedhu ifadha. Nigalee wanti inni jedhu ifadha. Iddoo macaafni qulqulluun jedhutti ammoo anis sinuman dubbadha rakkinni hin jiru. Garuu akkuma jalqaba sinii kaase kaawunsiliin Nikiyaarra ture sun rakkoo guddaa kan qabuu fi kiristaanummaa guutummaa guutuutti rakkoo guddaa keessa kan galche har'allee taanaan madaa sanaan kiristaanummaan even yeroo tokko namoota sadarkaa gurguddaa jiran nan haasofsiisaayyuu siigalee innaa utuma beeknuuti akkas gochaa jirra yeroo isaan jedhan jiru. Sababni isaa wantoota macaafa irratti ifatti haasa'amee jiru jechuudha. Utuma beeknu akkas goona kan jedhan yeroo isaan natti himan jiru. Siigalee soo kanaafiyyuu ani kan siin jechaa jiru kaawunsilii Nikiyaa irratti murtiiwwan murtaahan jechuudha. Wantoonni baayibilikaalii hin taane har'ayyuu jiru sun ammoo sirrii miti. Siigalee wantoonni biibilikaalii ta'an garuu sirriidha. Murtii achirratti murtaa'an keessa jechuudha. Waan macaafni deeggaru sirriidha. Waan macaafni hin deeggarre malee kan deeman hin jiru baala.
Maal taate sina tolosa. Macaafarraa fudhatanii garuu ammoo macaafarraa fudhatuun isaaniidha macaafota didantu jira siin jechuu jedhaan. Macaafota isaan didan naabas. Macaafa isaan didan naabas. Macaafni isaan didan sababa didaniif qabu. Macaafota didan sababa didaniif qabu. Mee habahu macaafichi. Maaliif walgeenni keedha maaliif hamaadha maa jettarree akkas taate. Sababii hamaadhaan jedhuuf immoo sitti maan jira. Sababii namaa macaafa marra fidatanii bar waan tokkichallee ka isaan didanii macaafa kanarraa baane jedhanii hin jiru. Macaafa haga danda'anii macaafa marra fidatanii bar. Okay. Almost awwal amma gaaffii kana yoo keessa deddeebine jechuudha. Wanti haaraa wanti dhufu hin jiru. Garuu jalqaba akkuma sitti himeeti jiru rakkoon jiru kaawunsilii niiqee irratti jiru irratti wantoonni amma nan isinitti hime kun jechuudha. Wantoonni murtiin achirratti isaan fudhatan kun guutummaan guutuutti sirrii miti, har'as sirrii miti, boris sirrii miti. Macaafa qulqulluu wajjin wal faallessa waan ta'eef jechuudha. Garuu ammoo wantoonni biibilikaalii ta'an. Biibilikaalee waan biibilikaalee hin taane kamiin fudhatan isaa isaan waan sanbataadha yoo taate dhugaadha waan sanbataadha sirriidhaa miti dhugaa. Garuu ammoo wantoota kaawwan murtii kaawwan waan sanbataa qofaatu sirriidhaa miti adda wanni kun waan guutuun Konstantiin waan gaariidha godhe seera jijjiirullee waan hundayyuu gaarii godhe jechuudha fakkeenyaaf mee fakkeenyaaf seerri diigamuun seerri nuun fayyadu jechuu Phaawulos dubbate Phaawulos irraa fudhatan. Phaawulos eessaa fide? Phaawulos wanta haaraa fide jettee yaadda? Phaawulos wanta haaraa fide jedhee jettee yaadda. Kanaafuu Phaawulos sirrii jira. Kanaafuu Konstantiin illee wanta seera jijjiire waan gaarii godhe jechuun wanni macaafni dubbate seera Waaqayyoodha jijjiira kan jedhame Daani'el keessatti gaafni xiqqaan suni seera Waaqayyoo jijjiira kan jedhame gaariidha jechuudha. Atillee warra gaafa qal'aasan gaafa xiqqaasan qarqaaru jechuudha. Phaawulos seera Waaqa jijjiireeti jira. Seerri nu fayyadu ka jedhe isaami. Moofee jira wanni moofaan nu fayyadu jedhee ka darbe isaami. Seera akkamiiti kan inni fayyadu jedhe natti himime. Seera akkamiiti kan inni fayyadu jedhe. Eeyyee seera akkamiiti kan inni fayyadu jedhe. Keessa jiru seerri guutuun isaa Yesuus Kiristoos seera jala nu biteetiin jira jedhee kan shaare isaami. Never. Seerota Yesuusin ilaallatantu isaan Yesuusin ilaallatu jedhe. Ammoo Yesuus an fakkeenyaaf ati Maatiyos boqonnaa 5:17 naa kaasu jedhe. Maatiyos boqonnaa 5:17 ani seeraaf barsiisa raajota diiguuf hin dhufne isaan raawwachuuf hin dhufe jedha. Raawwachuu jedhu sun ekkoo to fulfill jechuudha. To fulfill jechuun Kiristoos irratti wantoota raawwatamantu jiru jechuudha. Fakkeenyaaf seerota ayyaanaa jechuudha. Seerota ayyaanaa jechuun kanneen akka ayyaanota torban Israa'el keessatti beekamoo kanneen akka Faasikaa, Maxinoo, Makarii, ayyaana kennaa bisii sochoofamu, gordommaa wantootni jedhaman, ayyaana waggaa haaraa, ayyaana guyyaa araaraa waan jedhaman isaan kun guutummaan guututti waan Kiristoosiin raawwatamanidha. Kanammoo adeemsa mana qulqullummaa keessatti seerota jiran Phaawulos kan sirriitti beeka. Isaan ammoo Kiristoos raawwataman hafanii jirani. Raawwataman jechuun kanadha kan inni kaasaa jiru. Raawwataman jechuun Yesuus Kiristoos irratti dhaabbata jechuudha abbo seerri. Seeronni Kiristoosin ilaallatan isa keessatti raawwatan jechuudha. Kiristoos irratti raawwatan jechuudha. Fakkeenyaaf Phaawulosis kanumadha kan inni kaasee bare. Fakkeenyaaf Kiristoosis sanuma dubbataa jira. Fakkeenyaaf Phaawulosis inni hojii ilaalla. Roomee inni hojii ilaalla san itti seenna. Amma tan hojii seenna waan kun qabu. Amma kan siin jedhe hojii ilaalla san amma tan seenneetti hojii ilaalla. Seerri diigamee jedhee kan dubbate Phaawulos kun gilsiidha. Amma wannan siin jedhani fakkeenyaaf amma seera Waaqayyoodha hin jijjiiraa kan jedhame. Seera Waaqayyoodha hin jijjiiraa bakka kaasaa kan jedhame gaafni xiqqaan suni seera akkamii seera Waaqayyoodha kan jedhame seera beekamaadha. Fakkeenyaaf amma abboomin kun nan jira. Eegasanii ammoo seerri 600 jira. Seerri 600 Museedhaaf kennamee jira. Eegasanii seerri 600 san keessa atamu fakkeenya waan sanbata qofa ilaaltee qaba sanbata kan kee qofa simmi'aa jennaan sanbata qofa qabattee deemti. Garuu seera biraan hin jijjiirre kanaatti nyaan jiru seera tokko fa'aa jijjiireetiin jira. Abboomin tokko faanuu lafa bu'eetiin jira. Abboomin tokko faanuu Waaqayyo keenya qophaa isaa gooftaadha kan jedhu Yesuus Kiristoos bira dabalteetiin jirtaati. Abboomin tokko fa'aa lafa bu'eetiin jira. Dabalataan amma sammuu seerota kaanillee nuun fayyadu jedhanii gatan. Fakkeenyaaf amma kiristaanonni amma ortodoksii bira dhaqi warra Maartin Luuser bira dhaqi kaatolikii bira dhaqi seerri nuun fayyadu jedhanii xiqqoo xiqqoo qabatan malee seerri nuun fayyadu isa jala Yesuus du'eetu nu baasee jedhaniitiin dhiisaniitiin jiran. Eessaan ati ammoo asitti hadhaa nutti as baateeti bira jedhiiti. Ammatti waan jechaa jirtu awwal. Awwal maal jechaa jirta sanbanni keessatti mi'aayeeti naan jettee jalqaba maali waan seera yeroo kaasnu seera kurnantu jira. Siigalee seera kurnan seera hundumaan olii jechuudha. Seera Waaqayyo baasee kenne seera ofiisaa Waaqayyo harka isaatiin barreessee kenneeti jira. Innaa maal siif kaaseetiin jira. Isaan keessatti amma abboomin inni lammaffaan
diigameeti jira. Abboomiin lammaffaan iddoo isaatii ka'eeti jira. Fakkiitti sagaduutu jira. Kiristaanummaa keessatti iddoo baay'eetti jechuu kanneen akka Kaatolikii fi Ortodoksii keessatti illee wantoota mul'atan isaan kun akkas jedheetiin sitti himeen jira. Inna abboommii arfaffaa qofa miti. Arfaffaan immoo dhimma sanbataati. Dhimma sanbataa immoo hunda keessanidha. Siniin iyyuu dabalateeti bara. Hundumatti dabalateeti kuni kan walumatti kan seera waaqaa keessa hin jirre jechuudha. Ammoo Daani'el boqonnaan torba hunda keessan iddoo tokkotti sin dabala. Sinumayyuu keessan jirtani malee. Innaa